baaftaam jiroo mayyaati. Namni tokko tokko. Maqaan kee anu jedhamta akkasuma maashaallah ni bareedda dhugama bareedda. Eenyu jedhamti? Ani Hamza jedhama. Hamza. Ayya namni maqaa Hamza baay'ee laal firaaf wallah. Kiyya maqaan sirees firaaf shaashee jedhan bishaan. Siyaasi maqaa hanqee dhugaa kana ayyoo abboon keessa waamtuun barbaada. Inni ka dhugaa Dureessaa. Dureessaa? Eenyu si bakka Hamza bakka dhufumaan baafadhan jaaladha waan ta'eef maqaa Hamza maqaa musliimaati sanuma baafadha. Hamza kan kalola keessaa kan hin beekamiin Hamza jaalataa beekta. Hamza maqaa musliimaa waan ta'eef. Dhiifama waliin aayidii kan kee yookaan ammoo waraqaa jireenya keetiin nama mul'isuu dandeessu? Maalati wanni keessa hojjettamu biyya alaana keessa barbaadda? No biyya alaa si keessa osoo hin taane nageenya kiyyaaf jecha ofirraa si godhuu barbaadeeti. Sirraa fagoo jira ayyaatiin abshir. Mucaan laal waan dhaan jiru beekta mucaan kaayiroo deemu malee kaayiroo deemu malee asirraan deeme kun nagari nin deemu malee naan jira beekta mataan nu nyaataa asitti. Kanaadhaa deemi achirraan achitti haadha manaatii yayyattee achi as dhuftee asii as sargii godhannee kaanee achi dhiyyaana. Kanaadhaa deemi maal as goota as dhufte. Achuma dhufee achuma wajjin deemna rakkoo qaba. Sirra guutamuu fedha jedhi mucaanii kanaaf sirra guutamee achi haadha manaa abbaa manaa akkasiin deemuu fedha jedhi gaa ati fi qaroomadhu garuu an shakkee jira nama kana. Waraqaa baqattummaa guutteerta maandeeta baqattummaa. Maandeeta illee giriin kaardii illee. Giriin kaardii ilaalchi jedhu biroo giriin kaardii. Okay, Canada banta. Oh, okay. Green card di Canada banta. Canada gaafataa jira baraka Canada. Green card argatteerta? Argaddeera. Kanas bakka ofirra naguuti nan dhufu. Anu Kairoo dhufaa bakkama. No, Kairoo jireenyaaf biyya taatu miti. Biyya abbaa isaa keessa jiraatu Kairoo. An yeroo obboleessi kiyya tokko achi turee dhufeera beektaa? Story isi cofanatti maatu. Wayita saniif wayitii ammaa tokkoo miti. Wayitii san beektaa bareeda. Amma garuu agarsiifaraa miti amma. I think it's 17, 18, 16 fa. Kairoo yeroo jireenya hadhaayaa ijoolleen keenya bishaan ho'aa dhugaa turan yookaan ammoo jireenya akka loomii dangaggaa'u keessa dabarsan yeroo sanii bara. Okay. Yeroo san dhugaa dubbatuuf yeroo san jedhan amma garuu warri achi keessa jiru jireenya bareedaa jiraatu jiranii kun fuulli isaanii yoo ilaallu kaasii faa ga'ee gaasanu. Jechuun ammas inuma jira ta'ee haaf ta'e malee numan jira ta'ee dhibba keessaa parsentii 40 gadi bu'e malee akka yeroo sanii garuu bayanii galuun dubartii irrattis dhiira irrattis rakkoo ta'ee hin jiru jechuudha. Yeroo sanaa fakkeenyaaf 16 fi 17 keessa ammas ta'e deebee 14 keessa yeroo jalqabaaf ijoolleen keenya biyya kana seenan yeroo jechuudha. Wannoo ta'aa ture jechuudha. Yeroo baddaa fi yeroo hadhaayaa ture yeroo sun. Yeroo sun yeroo hamaa ture. Amma garuu maaltu dura garuu ati maaliif dhaqqama? Ani jechuun ani immoo injiraan jiree Kanaadama kana deemee achi hirmee ittiin jedha jedheeti. Abshir ni deemta abshir. Kairoon nama tursiistii bara. Osoo dur biyya biraarraan deemtis laa bareedaa beektaa. Kairoo tana. Ani nama Keeniyaa jiru osoo inni Keeniyaa jiru an barumsa kutaa afurii jiru Keeniyaa seene namni qabiilaa hadhaallee Keeniyaa ma jira. Sun beektaa namoonni wal keessa jira seegalee nama keezii jala deematuu fi nama calliseetumaan jiruu fi jiraatu beektaa ka magaalaa keessa jiraatuu fi ka fagoo jiraatu jira magaalaa irraa xiqqoo achi. Seegalee ka magaalaa irraa achi ka magaalaa keessa jiru bakka maallaqa waan hundaanii argata ajama isaatu hin qabu. Seegalee jechuun amma sun beektaa kanallee ta'eeti namoota jireenya ofii biyya san abdii irraa kutee jechuun jireenya ofii jiraataa jiru namni sun. Fakkeenyaaf ammoo kama UN jala deeme namoota yeroo carraa isaa eeggatee namoonni hundi osoo hin turin illee kabuu jira ka turu illee jira. Fakkeenyaaf nama waggaa meeqa biyya sanatti? Kanaaf fakkeenyaaf waggaa
Una motorba jala maboda kanada argitay di fitete jira. Na jechuun siras fedhaa rabar waggaa meeqa erga Wallahi kila ndugu kama sinjadara lille. na wayye wagga wayye maal jedhu laabaran jechuu kan gosii gadee walumaa galatti biyya san keessa waggaa meeqa turtaniin jedha ara nama. Okay. Waggaa jaha jiraan. Waggaa jaha. La ilaha illallah. Ay. Achiin dandeessee waaqayyoon maal akka dhufu Wallahi namni akka keetii baay'ee tura. I'm sure. Namni akka keetii kun namni dura akkas baay'ee ture si. Agar laal waan waggaa lama ta'e na fakkaatee jiru. ana akka biyya kana keessa dhufee ji'a jaha keessa jira waan waggaa jaha ta'e na fakkaata waan waggaa jaha ta'e. Kanaaf amma yoo sponsor ariifattee bitatte malee jechuudha. Yoo UN eeggatte dirqama matiitta biite. UN eeggachuu jechuun ulfa garaa keessaa eeggachuu jechuudha. Bakka sii galee jira. Dubartii osoo ulfeessee jedhanii eeggachuudha. Yookaan ammoo saamatee na ifataaf eeggachuu. Ati karaa beeytu wayitii beektaa dhugaa rabbi. Fakkeenyaaf achitti keenya maal hojjetanii jiraatan silaayyuu biyya kanatti fakkeenyaaf mana arabaatis hojjettee yoo akkamsi jabaate mana arabaatis hojjettee jiraachuu ni dandeessi dubartiin jechuudha. Dhiirris ni jiran kan mana arabaa hojjetanii jiraatan. Achitti maal hojjetanii jiraatan silaa arabni hin jirtu bakka hundattuu kan nama ergatu arabuma. Biyya kana keessatti hojii namni hunduu namni ka danda'e hojii dhuunfaa ofii banatee irra caalaan hojii dhuunfaa ofii banatee hojjeta. Irra caalaan namni illee nama qacareeti nama jaalallee hojjetullee baay'ee akkasumatti jiraatan. Mana arabaa hojjechuun hin jiru jechuudha. Wanni araboitaatti keenya araboitaatti. Arab dillee jirti. Oyi keetiin har'aa biyya galanii deemuu achitti ni danda'ama miti akka barbaadanitti. South Africa fa deemuun asiin xiqqoodha. Koriis gaafata mareen. Maallaa hagas maraa miti yoo afaan beekte sii galee gatima xiqqaan deemta sirraani South Africa fa. Laa fakkeenyaaf biyya galtee fakkeenyaaf maatiin kan kee rakkina irra yoo jiraate biyyiti rakkina irra yoo jiraate biyya galanii deemuunis rakkoon qabu jiran keenya. Hai rakkoon qabu maal taate isaa. Ani noo fakkeenyaaf yeroo sadii galee. Ani lama galee. Asipaan aarsaa si gaafata biyya galu. Wayyaa rabbi too 19 deemee jedhiga. Too 19 deemee ji'a afurii turee dhufe ammallee haga deemee dhufe jechuudha. Ji'a amma jagaa haga deemee dhufe si galee. Na biyya kanatti ofirraa akka fedhanii deemanii biyyirraa malee cinqaan asitti poolisiin illee akkasin nama maal goote. Ati amma akka kaayiroo dhatteerra osoo as dhufteerra gaarii turesi. Ani maaliif jibbe beektaa biyya san? Yaan odeeffannoo garaagaraa funaanaa ture yeroo sanitti namootas gaafadhee wajji haasa'ee kamtu taraa kana moo kana jedhan ture yoo sadi. Birrii kuma 40 turteerti kuma 40 yoo san kana jedhe manni hangaruu as birrii kuma 300 baasee biyya kana dhufe xiyyaaraan jechuudha. Gin ammaan wanni allaala isaa sanitti maali? Hojii dhuunfaa kiyyaa yoo banachuu hin dandeenye mana arabaa deemee hojjedhee jiraachuu ni danda'a waan jedhu sammuu xiyya keessa seef godhe yeroo sana. Dhugaa rabbii hojii dhuunfaa kan keetii kan barbaadde banattee hojjetachuu dandeetta malee biyya kanatti. Fataa jettee yoonni kan kee ispoonsera maallaqa keetii ispoonsera kan kee naqattee jettu hojii dhuunfaa banattee hojjechuu ni dandeessa biyya kanatti fakkeenya hamma akka baajaajii qaban jiranii dukkaana garaagaraa qaban jiranii sun garuu maaree Allahu aalamiidha. Osoo maqaan tokko korrapshaan takka as keessatti walitti kaameeti abbaa margeetu yuusi wanna godhaa jechuudha. Baay'ee jireenyi biyya kanaatti homaachi baay'ee ulfaataadha jireenya ulfaataadha jireenya. Mootummaa akka hadhaayaa mootummaa biyya keenyaa san ta'ee ummanni biyya kanaa nama tokko keessa kaa'u uummata barbaadu miti. Mootummatu xiqqoo isiin jiraa miti gadi qabaadhaan wanna malee. Guyyaa takka nama keessa si kaa'u barbaadu miti guyyaa tokko. Keessattuu ijoollee keenya kadiiraa osoo halkaniitii isaanii danfisanii kan dhuguu barbaadan. Laali biyya kana maal akka ta'e dhagaa ture waa'ee isa. biyya kanatti namni amma fakkeenyaaf biyya yoo dhufu
maallaqa xiqqaa kafaleetiin mandeeta faayilaansiin fudhata sii galee ispoonsara yoo aayilaansii mandeeta akka taataatti argatte taanaan nama dhiirri barbaadee si soqa sii galee sirra guutama. Bas waggaa lama keessa tokko keessatti nama ispoonsara yoo mandeeta argatte ariifatanii deemanii sii galee ariifatanii deeman garuu Kamandeta kamu kabe kati kita. Kamu dalam kuda saja kamandeta kuda bela handa jelas kes biar ada kes kamandeta bakat teman. Soalnya kes asin tak kes menjelaskan. Yo UN calla kayak gitu. Sun UN bakat. Nah fakirnya ada sponsor kagutu nama biasan jeru tu. Fakirnya namni Kanada jeru. Ati mandeta kabatanan namu fi biar rafide wala ras sirrat dabale. Isar ati ammo isa awan wa amma tewi malak oi kenitefi. Maallaqa sirra dabalame yoo naa qabaate jechuun namni fakkeenyaaf namni nama namaa yaadu yoo ta'e isa sanarra guutamteeti akkasitti deemta malee yoo jedhan yoo namni biyya kanatti akka fooyyatti eeggatu amma guyyaa tokko dhiisanii namni eeggachuu dhiisanii taa'aniituma bakka guyyaa arraayyuu nama hagamtu deeme arraayyuu nama hagam geggeessine maal beeta akka kaayiroo sanii laayif irratti honnan godhan malee guyyaa irraa yoo xiqqaate namni hagasiin deeman guyyaa irraa yoo xiqqaate nama xiqqaan hin deemu. Guyyaa irraa si galee yaanni. Kaayiroo rakkoo ishee barjee shittee seettee finjaantu illee biyyee waraabaa finjaanta. Yaa wallahi garuu rabbi ariifatee ariifachiisee achi keessa si haafasu akka garaa qulqullummaa keessa beeku. Akka bareedaa haala anammoo kaayiroo asuma dhufee jechuudha. Nageenya waa'ee nageenya sii kana baay'ee waa'ee qarshii irrallee kan barbaadu fayyadamidha. Ganyaaf koyeetitti qarshiin kitti yoo xiqqaate birri biyya keenya 133 taate diinaarri takka jechuudha. Naannoo 140 taatiyyuu jechuudha 200. Ani wanni akkas naannoo 300 galteertiyyuu yeroo an deemusan naannoo 340 taas. Ani wanni yeroo sanittis bakka irra caalaa nagiddaa jessee wanna jedhee fayyadamee dhuunfaatis kabirootis osoo jiru iyyuu nageenyi bakka nageenyi makiyyaaf walumaa galatti hin jiraatti kan biyya sanii fayyadiin baay'ee as garuu daran yoo dhufe daran sallaa malee halkaasi shakkisiisa jireenyi biyya kanaa daran shabaabatu baay'ata biyya kanatti shabaabni sunniin ammoo wantoota garaagaraa fayyadamanii dhugaatiin isaanii wanni isaan fayyadaman waan garaagaraa fayyadamanii sammuun isaanii baay'ee biiziidha waan si godhanii si darbanii si dhiisanii si biraa kutan hin beekan. Sani jireenya biyya kanaa waliin nama jibbisiisee adabadha. Yaa faata namni wanti hunduu beektaa akka yeroo nama himanii namaan ta'u. Namoonni gaafadhee ankoradhe amma waan kana tasuma natti hin himne. Waa'ee kanarra tasuma natti hin dubbanne. Nan gaafadhaa nan qoradhaa. Tasuma iyyuu waa'ee nageenya biyya kanaa natti hin himne bakka. Ni hojjetanii akkanatti garuu hojiin dhuunfaallee ni jira waan kana malee. Gadi fageenyaan akkasina hin namni himee akka amma arge kan osoo argeeti. Itoophiyaa keessa taa'ee maabunan gurguruu barandaa kireeffadhe. Ay absir hundaafuu aboomaa miti hirii namaa kan guutu rabbuma. Garuu riskii rabbuma argaa. Absir hundaafuu. Inshallah wani rabbi deematu. Ittuma jabaan du'aa isii goona absir. Eegatti seenanii keessumaa suutuma niin jiraa biree keessaa ba'uudha sii galee rabbumaan kadhatanii du'aayii godhatanii sii galee. Yaa inshallah. Akkasitti keessaa ba'uudha. Yaa'u ati beektaa nama aan akkana silaaletti sii galee nama afaan hin qalladu malee nama hammeenya garaa qabu siin hordofa durarraa siin hordofa. Wallahi billahi siin hordofa. Haasaa ni taphattaa maal jettaa garuu hammeenya garaa keessaa waan qabdu natti hin fakkaatu. Kanaaf rabbi isaa gargaaru wallahi. Inshallah wallahi rabbi jedhaa yoo nu gargaaru isinillee rabbiin achi keessaa isin haa baasu. Inshallah baana beeta wanni kamuyyuu guyyaa isaa malee hin ta'u. Xiyyaara fuudhanii waan mas jala kaasan beeta guyyaa rabbii malee hin taasisii galee. Xiyyaara fuudhanii deemsii jedhee irra si kaa'an guyyaa rabbi jedhu malee hin taatu. Wanni guddaan tanatti amanu garuu rabbii fi kadhachuun barbaachisaadha. Inshallah wallahi rabbi kiriyaa godhama hundayyuu. Waan nagaruun fayyaa qabaachuu fayyaa qabaatte yoo fayyaan jiraatte uma rakkoon.
Ayah gabachuun waan guddaadha. Ayah yoo jiraate waan hundaayyuu itti geettu. Wanni hundaayyuu. Thank you, bro. Thank you. Thank you. Jesus. Yeah. Victoria. Nama arra famous wajjin taphatu jira rabbi. Barati famous aban. Apa be? Ay famous Oromo lali. King in Dubrasi mal dalisa. Iso ko kana to. Iddu gala tom bro here. Thank you. After go dame hada fade na shindisi hada. Isin famous aguddo na betani. Isa ko TikTok ke jala gubati duran tokko guddo aturi. Kamu mali balama to ko be pas ma jufe dis. Ni jira. Ma Ba untini tay live ile nonsense isu amma stare debe tini video yo jaddu video ni sasun dafe na mabirango una madai yo gadi dai ga takake sanna makuma takakuma lamalla sano. somba e gadi bo ada wonno ne sa sanma je weni dia JJ bro here iddu gala tom. Thank you. Thank you. Asti po may kana jala kana bilo ko do bakara kana roman Oh, wallahi isa ida kiya tokko kali wala. Or kana ba jiro. Je iddu gala tom. Famous atan thank you. na jira do kali Duga sisi mana ko. Sisiman na kam sisiman. baka gare ke ni ado Eh? gale ke ni ado na mara na tare Ko tuke to welcome semjenna nusidi sinaka jaiba. Je ke iddu gala tom bro here. Isa gammatti kana da David dufte ma hai. Kana abaka Nairobi tuni. Asuma Ethiopia sita dai je. waktu sikit bala na jira Kuna maju. Amenda. Libya ke ko apa? Toga. Allah ko. apa apa na kita Thank you. Tap bula tap. apa apa kuna guta Ana fate rana fuda. Inka tanem. kali da baba Wara kuma shani jaw actually wal katta umi jinamma anama agami sir katta odanda. guys ababa kuna guta anu majjere gara hida da baba kuna guta nan katta ababa kuna guta Itu gala tom bro. Itu gala sobi my brother. ana ma ababa jere bar ababa da tani war kan yana da bila ma ko saka ter sikira no matte ba Si famous. Ila fuda. ani bar karamu daru yale tore oromon mandi ka kayet Ethiopia rayo yalte baay'ee ulfaata Ethiopia irraa Kanaadaa yaaluu jechuun Duga sinjela situ hadidan mali. Ethiopia ra ture. Ethiopia irraa Kanaadaan baay'ee ulfaata ammas Europa. yaa Awurooppaa sorees malu jedhanii kaanii anumatu bakka anatti hin tolle achi deemee karaarra rakkachuu hin barbaanneef dhiise malee amma jechuudha Akkamitti rakkata? dalataa wallaggaati amma inni Turkii deemee Meeksikootti achitti Meeksikoo seenee karaan irra cufame achiin Ameerikaa seenuudhaaf jechuudha maal godhe sitti fakkaate baay'ee ulfaata Itoophiyaa irraa waraqaa takka barreessuudhaaf hadda yoo waraqaa takka sirraa ol fuudhan abbaa keessa hin jedhan achi dhattee ganama sa'aatii lama dhattee ilaa sa'aatii bisa achi gattaramtee raafaa oolte achi gadi bahee addaa miti siin jira yookaan sabsaba jira siin jedhanii si argan guyyaa guutuu achitti hini kan keessi citaa oolee beeki
Ani Itoophiyaa sanumaaf jibbe waraqata wayii baafadha jedhee waraqata fayyaa wayii baafadha jedhee dhaqee ganama dhaqee ilaa guyyaa achitti sa'aatiin isaa sa'aatii asraa naa qatra asraallee yoo deebi'ee jedhu sanuma jechuudha. Kanaaf baay'ee ulfaata. Karamatu hin jirre dhugaa yaadni yaalii gootees taatini. Bakka karamuudhaaf Turkiidha sa'aatii sadiitti gaafadheeraa yaalee jira. Turkii irraanis akkam akka ture. Keeniyaas yeroo hin jiruuf naamina waan harka taa'ee harka namaa waan eeggachuun barbaanneef jecha namni kiraa manaa ji'aan birrii kana naa ergi namaa jechuun si ulfaata. Kanaafuu jechaan irraa caala biyya kana fudhadhe malee Turkiillee gaafadhee iyyaafadhee yaaleera. Akkasuma Keeniyaallee biyyarraas Kanaadaa deemuudhaaf baay'ee ulfaata garuu. Biyyarratti utuu salphatee iyyuu Kanaadaa deemuun achi keessatti piroososa si'oonnoo jedhamtu sirraaf lafarra si harkisa. ati achi geetti taanaan maan rakkata suutaani beekta wanni hunduu takkattiidhaan bunni jechuun wantaani suutaan jalabaa. Achi oltee galtee borumtaallee deebitee borumtaa sanillee asira qabanii fi asira sanillee achi oltee warra ofiifatee ofii akkanatti uffata ofirra kukkutu jira Itoophiyaa. Wallahi jedh wayyaa robbee kee. Itoophiyaa waan fixxuu bar bubboo baratte waan ta'eef yoo harka akkanatti goote malee Itoophiyaan siin fixxu. Amma ispoonsaroo bitaa dholeeffadhuuti. Inshaallah. Naan ati wayii follow na gooteertaa duraan. Ani gaafa follow si godhe beeku gin follow si godhe. Oh. Okay, famous guddaan waa'ee follow na gochuun anaaf waan guddaadha. Ati maali maali Rajit. Famous ni maka hunda wanna jedhamee hoo. Yaa nuti akkasumas ilaallanna maal taatesa. Ana garuu si jammar beektaa tiktookii kanatti namumatti itti oofee bane malee silaa beektaa tiktookii mataan ayyuba ani duraanii wallaahi billaa haguma dhiyoo bane sii galee yeroo amma foloo kuma shantama beektaa giddi baan namni itti na oofe wallaahi yoo billaa fedhiin qabu ture. Anamma YouTube bana dolanii kun qaatarraa namni na wala silaa akka doona yeroo no sobaan de YouTube kiyyaa kana gara kuma dhibbaati. Gini YouTube rabbinatti haddeessi. Ila ammallee sirba lolli baasan kan yalla subscribe godhu bicha seenee mana YouTube jedhee dhaggeeffachuun na jibbi YouTube rabbina haddeessi. YouTube silaa bareeda YouTube anama YouTube irra beekamaa iyyuu malee guddaa TikTokii duraan akkasitti YouTube irra maqama kanaan isii galee for subscribe hagam qabeeta gara kuma 20 wayii qaba isii galee baallee كيف وجين دلقات لي يا subscribe اسكا بغرد ميتي بريد اگر مالك غافا وان بريد رافوتا غير لا چونو اسين لا چين وان بريد سر غير ها جيان دي كم بلا يا ما تتوجد فيديو video sigale akuma tirratti dalaydeni video guyyaa irratti lama yoo kaga dhiftu video babbareedoo namni bakka kuma lama yoo zilale kuma jaa bas malaga bareeda argatta malaga bareeda argatta kasi video isa dagati share like sudah tidak wadah video isa warri saya rajirtan illee kana jala jirtan illee wal guddis sudah tolo wali ono nutta baratu sinin jala mo hakiyana ulfaatu na kabajami inshallah yero gratis kabata
ayyaana faadeetiin hedduu galatoomii na akkasii.